Waraqaa eenyummaa shamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota kennaatu gunti keessan salaamtaan xiyyaa xinnoonni irraa kaatee isin agarsiisu isiniin jechaadha. Egaa akkuma beekamu kun dasiin eegaa deemtee mana nasruu jirti. Qabeenyi kiyya hin hafne mana keessatti hin hafne waraqaa eenyummaa ittiin biyya tana keessaan bobba'ullee na jalaa fuutee deemte. Akkasuma viidiyoo tana durallee isin maxxanseetiin ture. Viidiyoo sanillee ilaalee deebii naan hin goone. Telefoonni isaallee hidhaan yookaan irra bilbilu. Maali manni isaan dubbatanis waan dhimma isaanii ta'in dubbachaa jira. Manni kun mana kiyya kan inni gurguratu. Kanarraa maal qaban isaan? Sanirraa isiinis meeshaa kiyya waan hin qabu qabeenya kiyya mana keessaa waraqaa eenyummaa ittiin biyya namaa keessaan jiraadhullee na jalaa fuutee qotte. Hatta ilaa maaraa shannikaa kiyya kan naafisii waliin baafnetti na jalaa fuutee qotte. Akkuma beekamu isinillee agarsiisuudhaan danda'a gaafunoo shaantaallee cabsiteeti shaantaa qulfii irratti cabsiteeti keessaa fuutee qotte. Sanirraa nasruun akkumaan dhaamsa isaaf dabarsetti waan naa deebisen qabu. Wala aartii Oromoodhaa akkuma isinillee agartanitti. Egaa saayibni kiyyallee guddanyaan kaatee ni jira waan naafi inni waliin irra turrellee quba qabdanii isinillee akka ijaatti kan himattu isaa. Inni sababa dhimma dhuunfaa yookaan namni dhukkubeeti kan guyyaa silaa baay'ilama isii mana haakimaa geessu dabarsine. Sanirraa osoo isaa hin eeggatin anaanillee deebitee maaliif mana haakimaa hin geessin osoo naan hin jedhin ifumaan fedhinnaa isiitiin manarraa baatee qotte. Garuu isin as jalaan koomentii jalaan waa hedduu naan jechuu jirtan. Maaliif wanni kun laalamuu hin qabdu jala qaqqabamtee laalamuu hin qabdu isiinoo jaartiin namaa haala kana hangaan viidiyoo duraanii keessatti illee isin maxxanseetiin ture isii kadhachuudhaan ture sossobuudhaan ture hin dhageenye garuu isin inni ammoo telefoonaas inni cufate telefoona ni hidhate viidiyoo illee maxxanseetiin ture viidiyoo sanillee kaayoo arkuu baatellee kanallee asumaan sheer gootanii akka biraan naaf geessanii barbaada garuu ammoo booda dubbiin tun guddachuudhaaf teesse. Gaafa dubbiin guddattee bakka biraa geesse dubbachuun keessa waan hin hafneef ammumaan tana osoo lafti nagayaa viidiyoo tanallee sheer gootanii isa biraan naaf geessanii innillee akka gartee jaartiitii karaa manaatti naaf deebisu. Ani ammoo gaafa irra guddaa gaafa waraqaan eenyummaa biyya namaa keessaan itti jiran tun tuqamte gaafa sani kan rakkoon dhufu teessu. Amma gamanumaan kun dhaamsaan nasruudhaaf dabarsuu barbaadu sheer gootanii isa biraan akkanaaf geessanii barbaada Oromootiyya. Maali haalli akkanaa ni jira arraan tana guyyaa meeqa kan isiinuu deemtee mana isaa jirtu guyyaa meeqa akkuma isin quba qabdanii bilbileellee akkana jee waan naa himin qabuani viidiyoo isaan maxxansanii arge malee viidiyoo isaan waliin ol baanii nagare malee. Sanumarraa lakkoo isaa garteemi isaan mucaa san rabbi haa fayyisu jawaadee dhukkubee akka maraatutti hedduu takka miidhamu duraa rabbiin isallee haa fayyisu gammanumaanii isaa fi bahareelleedha. Bahar rabbi haa fayyisu jechuu fedheeti. Kaanii isaa fi sheeyni nasruu fi sheeyni achillee akka dhaqan viidiyoo irratti argeetiin ture. Mana bahar sheeyni dawaa itti godhuudhaaf akka dhaqee argeetiin ture. Ammoo lakkoofsa bilbila nasruudhaan viidiyoo sanirratti arge viidiyoo inni maxxanse san jalaa hin lakkoofsa harkadhee lakkoofsa isaa duraan ni qabu harkadhee irra bilbiluu ture. Akkuma agartan sanii bilbilli isaa cufaadha. Bilbilli isaa cufaadha biiziidha gizigizeedha na jalaa hin kaasu naafillee hin deebisu. Feesbuukaa fi imoo jalaa fi kanallee ittiin hedduu mokoruu ture arkachuu hin dandeenye. Sanumarraan inni ammoo jaartiin namaa eega sokkitee nama bira dhayite callisuunoo jaartiin namaa eega deemtee nama bira dhufte abbaan isiin bira dhayite karaa manaatti deebise maaliif hin deebisu. Ammoo isiin tun dubbiin tun deemtee dubbii lubbuu namaa ga'uuf teessi. Gamanumaan dhaamsa kiyya lubbuu namaaf ga'uuf teessi. Jaldeessinuu jaartirraa akka lafne kuni beekamaadha namuu ni beeka. Inni ammoo garteen eega isiin sokkitee yoo gartee haalillee mijaa'uu fi didee gartee isii mana deebisuuf kana keessatti haalli isaaf mijaa'uu dhabe maaliif
narra bilbilee akka naayyaadin yookiin kootu nabira bakka isin jirtu nabira kootu jee maaliif nayyaamin nayyaamne jechuudha. Achuma gubbaan dabree namni kaa hedduudha namni keenya ni beektanii saayibni kiyya yookiin obboleessi kiyyalleen kan jiru ni jira. Akkuma isinuu quba qabdan kan isin kaatee ol baatee viidiyoo gubbatti isaa fi kannaan harka wal keessaa qabanii sanirraa mana haakimaallee nan geessinii maal jettee gartee mana haakimaa si geessinaa afaanii malee nan geessinee jettee isin dubbachaa jirtus garuu kaatee haalaatu hin mijaa'inii fi haaluma yerooti sanumaaf gartee callisee inshaallah kaatee har'aan tana inni dhufaa na bira irra bilbileetiin ture inni dhufaa naan jee jira. Inni isarra sanirratti illee bilbilee namni hedduudha kabiraallee qollaallee jira yookiin telefoona yoo ifillee qabachuu baate isin harkaa qabdi jawwaala ammaan tana yoo duraanillee taate malee harkaa qabdi irraa fuudhee lakkoofsa qoonoo nambara irraa fuudhee bilbiluu akkana maali kun amala nama guddaati namni guddaan akkana guddina qaamaati malee kuni waa namni guddinni jechuun kaati sammuudhaan guddachuudha. Dhiifama laakiin kaatee hedduu takkaan aariidhaatu kaatee dilana na buutee jira. Gamanumaan isinillee kaatee dhiifama isin jechuun fedha. Inni ammoo hedduu takkana aarsee jira. Maali isin kaati gaafaa roorroo dasii dubbattanii maal jettanii koomentii jalaa yaada adda addaa naa barreessuu turtan. Ani kaati achumarra dhaabbadhee waan sani hangaan irraa fooyyee yookiin dhiisee bira dabree isinuu ragaadha jeetiin adda addaa. Ammoo ta'isaatun hedduu takka na aarsuu jirti hedduu takka garaa kiyyallee na gubu jirti. Inni ammoo yookiin kun dhimma biraa yoo taate malee dhimma biraa yoo na qabaate malee fakkeenyaaf isii yoo fuudhuudha fedhamoo haadha ilmaan irratti dabalachuu fedhamoo akkami yookiin kaati jaatti namaa eega isin nama bira sokkite isinuu kaati intala biyyaatti jee dubbachaa jira. Akkuma isaan jaanii kaati viidiyoo irratti isinuu agartanii. Intala gandaatii isin tun jeeti dubbachuu jira. Kaati intalti gandaa takka yoo ni deemtee abbaa mana isiitiin wal dhabdee bira sokkite fuudheetuma kaati namni firraa karaa ta'utti yookiin kaati yoo dubbiin kan guddatu taatillee kaati manguddoo wajjin karaa manaa galcha. Aaduma Oromoon qabdu kuni heeruma Oromoon illeen ittiin bulte. Kanarraa ammoo aadaan silaa Oromoon qabdu san hafaa jira. Isaatu hambise. Maaliif dubbii tana karaa biraatti isaatu dhiibaa jira. Ani kaatee mana isaallee kaa beekee hin dhayne garuu kaatee qorannaa barbaada iyyaafata mana isaatillee ittumaan jira. Garuu kaatee hin arkanne malee inshaallah bakki jiru kaatee magaaluma takka keessa ni turti malee bahuun hin hafu. Ammoo dubbii tana namni guddisee karaa jechaa lubbuu namaatti yookaan karaa biraatti oofaa jiru isa. Jaartiin namaa akkuma baatee yookiin achi gubbatti ol baatee miidiyaa irratti akkamitti mana si jalaa gurguree maal miidhaa isii haasa'uu dura kaatee ija mataarra wallaananiiti abbaa haqaa agartee kaatee kabeeku rabbuma akkuma haqa jaarsaaf jaartii kabeeku rabbumaa itti Oromooni fidee nama wajji yookiin matuma isaatti nuu qabatee dhufee ani kaatiyyoonni gartee isarra kaniin daddaaqee yookiin isarraan tarkaanfadhu taate Oromoon aadaa qabdii safuu qabdii na adabachuu danda'a waan ta'eef sanirraa inni kana tokkollee ka godhaa jiru hin qabu yookiin kaatiyyoo gartee haalli jireenyaallee gartee kana gartee isa danqu ta'ellee karaa bilbilaatiin illee karaa keessaatiin illee dhaamsallee naa godhaa hin jiru waan ta'eef dubbiin tun deebitee rakkoo biraa waan uumuu teessuuf viidiyoo tana agartee hanga dhumaatti illee daawwadhaadha. Like share godhuudhaan akka isa biraa naa geessu naaf godhaadha. Kanuma dhaamsiniin ani dhaammachuu barbaadu kaati gamanumaan ammaan tana saahibni kiyyalleen dhufaa jira. Inshaallah ammaan tana karaa jira irratti bilbileetiin turee dhufu jira. Isin ka waan nan godhin hin qabdu waa hedduu na godhaa jirti hanga maaraa shaafii waraqaa ittiin biyya tana keessa jiraadhullee na jalaa. Egaa kun akkasitti akkuma isinuu harkaa jirtan kana dubbiin tun deemtee miidhaa biraa fiduuf deemti. Saniifuu kaatee viidiyoo tiitanillee hanga dhumaatti daawwadhaadha. Hangaan viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufutti
obsaan eeggadhaan isin jechuu barbaada. Gamanumaan viidiyoo tanaa sheer laayik godhaati akkasii bira yookiin gola aartii Oromoo bira naaf geessu naaf godha akkasiiti. Galatooman isin jechuu barbaada. Horaa bulaa deebanaa hanqaan viidiyoo biraa qabadhee isin dhufutti nagayaan tura.